Obboleessa kootiru jechuudha. Obboleessi kootiru gadi ba'ee entra suuraa waan warra kootii wajjin gadi deebisee jechuudha. Mi obboleessa kana maal jettu siin jedhan. Obsi mube abshir. Gara na tuqanii dabanii gara isaatii na tuqaa jiru yaa uummata keenya. Obsi. Kana booddee Oromooti na waaminaa. Oraamaadhaan na jira kana booddee galas Tigreedhaan. Inshaallah Baangaalidha kana booddeen. Obboleessi gaariin obboleessa hamaati jedhanii nama obsumaa waliin dabran wanni godhamu hin jiru. Foonii fi muranii bakka geessu. Kana baala koo labsaa jiru jechuudha. Kana mataa isaaf jettanu antu ka'ee mitiin. Maammeen naa rabsiraa jedhe. Ol nagachiin jedheen kabajaan jechuudha. Ol nagachi maammeen jedheeni. Isaan ol nagachiin jedheen dhaggeeffadhu hamsa. Waa hunda sitti maa dhaggeeffadhu. Maal godhanii nam beeka siiratu hojjetamaa jira. Wallaahi kufeen kufu. Wallahi wabillahi rabbii nan qabadhee jira. Wallahi kufeen kufu'an. Eessa yoo naqe nan jaallatamaan obbee kaan eenyuun akkan ta'e. Amma sharrii namaa yaadu amma khayrii namaa yaadu gatiin beekuuf wallahi amaana biratti nan jaallatamaan. Wallahi tigee biratti nan jaallatamaan. Hamzaan ragaa ta'a. Kunooti. Ilma jaarraa abbaa gadaadhaa naa jedhee kijiba. Rabbii gadi waan ati taate si beena jajja'anii fi faarsoo osoo hin taane waan ati. An eessattuu nan jaallatama. Kunoo fu'aadilaa kunoo ammas fu'aad dhufeera fu'aad ol seenii neenee kottu. Fu'een jechuudha. Gaafan dhaqee leenca kennuufi. Mubee naan jedhee een jedheen. Deemii leenca kennuun naan jedhe. Kunoo biraa ibsite mucaan argeetti bitii fu'aad. Yoo kijibee mee dhufee dubbatu. Wallaahi inni kennuuf hin barbaadu ammaan beedhaaf. Waan inni na godhee jiru ani machuun danda'u obboleessa kooti jarana. Obboleessa kiyya akkamittan gadi ba'ee miidiyaa irratti maddaan eenyuttani madda obboleessa koo yoo irratti dabee. Obsi obboleessa kiyya abshirni dabartu. Yoo obboleessi namatti dhibee eenyutti maddan jarana. Fu'aadanaa fi. Maammee gidduu galee dubbateera kunuun kijibaa jedhu fu'aad. Qoy mube ani waan takkaan wallaahi leencaa miti jedhan. Si jaallata ililli kennu jennaan. Yoo na jaallatta ta'e dhaqii. Dhaqii dhiibnaan naan jedhe. Abshir mube. Fu'aad kunuun laa fu'aad irraa dhaggeeffadhaana. Yaa jarana olma yoo ta'e ormatti matta. Orma namatti matta. Obboleessa kee hangaraatti waa meeqa baadeen taa'an. Amma kunoo isaan jedhamu jechuudha. Isaan biraatti dhaggeeffadhaa Oromoo. Ilmi namaa afaan Oromoo dhageessan hundi keessan iyyuu dhaggeeffadhaa. Isaan jedhamu maal na godhee? Kuwee maammee langaafan jalqabamu. Abbaa Jifar goota Oromooti. Leenjisoon Digaa goota Oromooti miti. Goota Arsiiti miti goota Oromooti malee. Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaan goota Oromoodha malee goota ganda isaatii miti bara. Si'a duraatiif ka qawwee dhukaase elemoo qilxuun goota Oromooti malee goota Harargeetii miti bara. Naatin libdaalle qamaalaa ekak tuhaanaa silxeen dhuftee hamilee argattee fuula itti kenninaan dhuftee nu arrabsiti. Silxeen fuula itti kenninaan maqaa Oromootiin geemii taphachaa kan nutti daldaltu kuni fuula itti kenninaan nu arrabsiti. Naatachuun libdaalaaju qamaalaa. Oromoon ganda hin qabu. Oromoon goota ganda hin qabu. Leenjisoo Diigaan goota Oromooti. Jaarraa Abbaa Gadaan goota Oromooti. Eebbisaa Addunyaan goota Oromooti. Nadhii Gammadaan goota Oromooti. Magarsaa Bariin goota Oromooti. Abishee Garbaan goota Oromooti. Jaalmaroon goota Oromooti. Jawaar Mahaammad goota Oromooti. Naatachuun libdaa silxeen nu jidduu galtee na arrabsiteenaan. Ana ammoo guyyaa tokko nafxanyaa wajjin baatee dubbattee kan hin beeyne nafxanyaa wajjin wal morkitee kan hin beeyne kadhattuun ilma harree ilma ama ilma salamaa. Muddee haadha keessan dinnicha affeelame lamaaf sadiidhaan gurgurattanii ka guddattan kunni natti dubbattanii isin nama taatanii. Isin nama taatanii moo? Isin Oromoo taatanii moo? Ambar
dallara barbaannaan guyyama guyyaan nama geemii taphachuu danda'u afaan kamiyyuu nan danda'a. Akka keessanii kana gowwaa miti afaan Tigriffaayyuu nama beekuudhaan afaan sadii fi afaan afuriidhaan namuma barbaadde galchee geemii gubbaa kanarratti ummata Oromoodhaan saamuu danda'uudha. Ummata Oromoodhaan saamuudhaaf hin dhufne. Waanuma Oromoo ta'eef qofa sagalee Oromoodhaan dhageessisuuf afaan Amaariffaan, afaan Oromiffaan, afaan Tigriffaan nama dubbachuudhaan hattoota. Qamaala isinatti dubbattanii afaan qabattanii isintu waa'ee Oromummaa natti hima. Isintu waa'ee Oromummaa na barsiisa. Diqaalaan ka akka maammee kun biyya taa'ee uummata Oromoo irraa giftii guru kuni isatu na barsiisa. Naatachuun libdee allaachuu. Qamaala muumeenis kadhataataa maammeenis. Obboleessa kootiru jechuudha. Obboleessi kootiru gadi ba'ee suuraa koon warra kootii wajjin gadi deebisee jechuudha. Mi obboleessa kana maal jettu siin jedhan. Obsi mube abshir. Gara na tuqanii dabanii gara isaatii na tuqaa jiru yaa uummata keenya. Obsi. Kana booddeen Oromootti na waaminaa. Oraamaadhaan na jira kana booddee galas Tigreedhaan. Inshaallah Baangaalidha kana booddeen. Obboleessi gaariin obboleessa hamaatii jedhanii nama obsumaa waliin dabrananii waan namoonni godhamu hin jiru. Foonii fi muranii bakka geessu. Kana baala koo labsaa jiru jechuudha. Kana mataa isaaf jettanu antu ka'ee mitiin. Maammeen na arrabsiraa jedhe. Ol nagalchiin jedheen kabajaan jechuudha. Ol nagalchi maammeen jedheeni. Isaan ol nagalchiin jedheen dhaggeeffadhu hamsa. Waa hunda sitti maa dhaggeeffadhu. Maal godhanii nam beeka siiratu hojjetamaa jira. Wallaahi kufeen kufu. Wallahi wabillahi rabbii nan qabadhee jira. Wallahi kufeen kufuwaan. Eessa yoon naqe nan jaallatamaan obbee kaan eenyuun akkan ta'e. Amma sharrii namaa yaadu amma kayrii namaa yaadu gatiin beekuuf wallahi amaara biratti nan jaallatamaan. Wallahi tigee biratti nan jaallatamaan. Hamzaan ragaa ta'a. Kunooti. Ilma jaarraa abbaa gadaadhaa naa jedhee kibaba. Rabbii gadi waan ati taate si beena jajja'anii fi faarsoo osoo hin taane waan ati. An eessattuu nan jaallatama. Kunoo fu'aad ilaa kunoo ammas fu'aad dhufeera fu'aad ol seenii neenee kottu. Fu'een jechuudha. Gaafan dhaqee leenca kennuufi. Mubee naan jedhee een jedheen. Deemii leenca kennu naan jedhee. Kunoo biraa yuutiste mucaan argeetti bitii fu'aad. Yoo kitibe mee dhufee dubbatu. Wallaahi inni kennuuf hin barbaadu ammaa ammeedha. Waan inni na godhee jiru ani machuun danda'u obboleessa kooti jarana. Obboleessa kiyya akkamittan gadi ba'ee miidiyaa irratti maddaan eenyuttani madda obboleessa koo yoo irratti dabee. Obsi obboleessa kiyya abshirni dabrite. Yoo obboleessi namatti dhibee eenyutti maddan jarana. Fu'aadanaa fi. Maammee gidduu galee dubbateera kunuunsi kijibaa jedhu fu'aad. Qoy mube ani waan takkaan wallaahi leencaa miti jedhan. Si jaallata ililli kennu jennaan. Yoo na jaallatta ta'e dhaqii. Dhaqii dhaqii naan jedhe. Abshir mube. Fu'aad kunuun laa fu'aad. Fu'aad irraa dhaggeeffadhaana. Yaa jarana olma yoo ta'e ormatti matta. Orma namatti matta. Obboleessa kee hangaraatti waa meeqa baadee taa'an. Amma kunoo isaan jedhamu jechuudha. Isaan biraatti dhaggeeffadhaa Oromoo. Ilmi namaa afaan Oromoo dhageessan hundi keessan iyyuu dhaggeeffadhaa. Isaan jedhamu maal na godhee? Kuwee maammeen hangaafan jalqabamu.